Kun sagantaa Galoo shawuti ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuutiin keessummaa kabajaas ni qabadhee dhiyaadheen jira. Faarfattuu isin beektanii faarfattuu Ilillii Fiqaduu fuuldura keenya jirti baga nagaan dhuftee jedhanii isin jalqabaa turtiin keessan nama dhimaatiin wajjin haa ta'u. Baga nagaan dhuftee Eluu. Baga nagaan dhuftee. Waamicha keenya kabajuutiin gara istiidiyoo keenyaatti argamu keetii fi guddaa galatamu jecha mee kallattiidhumaan gara gaaffii ayyaana kana wajjin wal qabatutti si dabarsa. Maaliif namoonni har'a guyyaa ayyaana kana sababeeffachuu mana isaanii dhaggeeffatu har'a guyyaan gara miidiyaa irra jira. Yeroo baay'ee faarfattoonni beekumsa macaafa qulqulluu hin qaban jiru namoonni waan ta'eef ayyaanni kun immoo ayyaana macaafa qulqulluu wajjin wal qabatedha. Maaliif du'aa ka'uun gooftaa Yesuus Kiristoos achi dhufa aadaa sababeeffatee dhufe miti. Waan macaafa irra jirudha. Mee isa kana akkamitti ibsitaati? Galatoomii faarfattoonni bilchina macaafa qulqulluu hin qaban yookaan hin dubbisanii jedhamuu danda'a jechuu danda'u. Tarii namni isaan ollaa isaaniitti beekan tokko faarfataa isaan beekan tokko hin dubbisu ta'a. Kanarraa kanaaf ani akka ilaalcha kootiitti jechuudha. Faarfannaan mataan isaa macaafaanaaf. Faarfannaan mataan isaa iyyuu macaafa waan ta'eef. Faarfannaa sana immoo iddoo nuti finnee faarfannu iddoo biraan tokko hin jiru. Kitaaba qulqulluu keessaa finnaa yeroo dubbisnu yeroo kadhannu sagaleen hafuura qulqulluu keessa keenyatti hiikame kitaabumti sun macaafumti qulqulluun sun hiikame faarfannaa ta'e nu dhufa. Sababa kanaaf akkuma lallabaan ba'ee yeroo lallabu luqqisii macaafa qulqulluu keessaa fudhatee saba kanatti ba'ee ergaa waaqayyo laphee isaarra kaa'ee dubbatu jechuudha. Nun immoo macaafa qulqulluu dubbisne kitaaba qulqulluu kana dubbisneetu ergaa waaqayyo keessa keenya walaleessine yeedaleessine. Qooqatti daballee mi'eessine urgeessine gurra saba kana biraan ga'e. Yeroo baay'ee jedaloo balleessuutiin yookaan walaloo barreessuutiin jedaloo jedaleessuutiin yookaan walaloo barreessuutiin qofa malee macaafa qulqulluu keessaa hin bahuun komii namoota baay'ee. Isa kanaaf ansii kaase gaaffii kana mee wal qabsiistee ayyaana kana wajjin wal qabsiistee akkamitti kaasta isa kana? In jiru jechuu hin dandeenyu. Faarfannoonni tokko tokkotu maqaa Yesuusiin keessatti dhageen kan dhuman jiraachuu danda'u. Inni kuni bilchina nama sana gaafata. Dur akka faarfattoota nu hangafoota nu ta'e irraa baraa dhufnetti kitaaba qulqulluutu faarfatama dubbisanii durallee xiksii keessaa faarfatan dubbisaniillee namoonni faarfatan hin jiru. Amma immoo faarfannoonni ba'aa jiran baay'een isaan surdiin qaban. Waldoonni kiristaanaa ofitti qabanii faarfattoota kana bisheessanii ol ergaan jiran. Yeroo fagoo ta'uu baadhus yeroo itti gara faarfachuutti dhufe kanaa kaasee jechuudha. Sana duras waldaa keessatti an guddadhee faarfachaan guddadhee akka fakkeenyaatti si kaasuu fi ayyaanni koo jalqaba lallabadha. Ani lallabattiin guddadhe. Mucaa xinnoo ta'ee lallaba jalqabee inni sun baay'ee seenaa gadi fagoo guddaadha gaa. Naan umurii koo waggaa 4ttidha waaqayyo ayyaanaan gara koo kan dhufe waaqayyo wajjiniin wal baree kadhachuu dubbachuu kanan bare faarfannaa lallaba raajummaadha dhaga'uu kanan bare mucaa waggaa 4 ta'ettidha. Inni kun seenaa dhuunfaa kootidha keessa galuu nan barbaachisu. Haa ta'uutii seenaan du'a moo'ee ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos kun guutummaa faarfannaa keenyaati. Keessa gashinee faarfannuutu hin ta'in guutummaa isaa faarfachuutu nurra jira. Sababiin isaa immoo dubbiin fannoo nuuf lafee duddaadha. Kiristaanotaaf lafee duddaadha faarfattootaaf seexanni akka duwwaatti kana fekkoo du'a moo'ee ka'uu Yesuusiitidha. Utuu Yesuus du'aa fi ta'ee seexanni mo'amne du'atu moo'e waan ta'eef jechuudha. Sababii kanaaf du'a moo'ee ka'uun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos faarfannaa keenyadha, lallaba keenyadha, raajummaa keenyadha, lafee duddaa kiristaanotaati. So kun kiristaanotaaf tajaajiltoota wajjin adda ba'ee ilaalamuu qaba hojiin fannoo kun jechuudha. Dubbiin fannoo Kiristoos kun adda ba'een ilaalamu. Kana wajjin wal qabsiisee komii sabaan si kaase gaanii baay'ee gaarii gootee akkasii taasisuu kee baay'eetti gammadaa jira. Namoota hiika ayyaana kanaa otoo hin beekin ayyaaneffataniif dhaamsi kee maali? Akkanatti fakkaatutti dhaamsi namoota ayyaana kana hiika isaa otoo hin beekin abbootii irraa dhaalan. Amantiin tokko tokko dhaalama baay'isoo. Yeroo siin jedhu ana koo amantii kana dhiisuu hin danda'u akaakaa koo irraa dhufeedha yeroo itti dhugaa baatu. Akkoo koo irraa dhufanii akkoon koo akaakayyuun koo akkoo muka akkasii jalatti dhibaafachaa tureedha. Yoo barbaade daaqoo akkasii qalaa turee siin jedha amantiin kun akaakayyuuf abaabileedhaan itti dhufee siin jedha. Ragaa kan biraa sii kennuu qabu. Akka kanatti ilaalanii hojii fannoo waaqayyoo kana otoo hojii fannoo Kiristoos kana osoo hin beekin namni mulluu nyaataaf mulluu kan nyaatan namni waldaa dhaqaaf waldaa kan naqaniif ergaa ni qabu gara fayyinaa dhufanii jedha. Namootni fayyin
hiika fannoon beektu jechuun hin fayyine jechuudha gabaabumatti. Hiiki fannoo Kiristoos siif hin galle taanaan hiika ayyaaneffannaa kanaa siif hin galle taanaan Kiristoos mana kee keessatti siif hin dhalanne jechuudha. Kana kan isii kaasee fi namoonni baay'een gooftaa Yesuusii fayyisaa lubbuu isaanii godhatiin otoo hin godhatiin namumti kaan ayyaaneffataa yookaan ayyaaneffatan waan jiraniif. Maaliif guyyaan sun gaafa dhufu nyaataaf dhugaatii waan jiruuf guyyaan har'aa kun gaafa dhufu waa'ee nyaataaf dhugaatii yaadanii hiika ayyaanicha immoo kan dagatan akka jiranitti yaada. Maaliif namoonni akkasii waan jiraniif sanaafan sii kaase fayyuutiin beekuu hin danda'u waan kana. Hin fayyite jechuun gargaarsa fura qulqulluutiin fayyita. Beekumsa namaarraa miti. Fayyinni keenya beekumsa foonii dhiigaarraa miti. Nuti ayyaanaan fayyina, araaraan fayyina, dhiigaan fayyina, fannoo Kiristoosiin fayyina. Sababa kanaaf icciitiin fayyuu keetii dhoksaa gadi fagoonnoof keessaa qabu dubbii fannooti. So hin fayyite jechuun Kiristoosiin beektee jechuudha. Fannoo argite jechuudha. Kiristoosiin argite jechuun immoo sii galeeraa jechuudha. Inni kun immoo gargaarsa fura qulqulluutiin siifa malee fooniif jabinaan yookaan dandeettiidhaan yookaan muuxannoodhaan yookaan paastariif awwaariyaa beekamaan tokko dhufee si barsiisee yookaan harkasirra kaa'ee waan sii galu miti. Dubbii hafuura qulqulluuti. Dubbichi dubbii? Hafuura qulqulluuti. Hafuura qulqulluuti. Mee ati yeroo baay'ee kan ittiin beekamtu kennaa kee jalqabaa faarfannaa yookaan lallabaa haa ta'u iyyuu malee namoonni baay'ee kan isaan ittiin si beekanii baakgiraawundii faarfattootaa yookaan vookaalistii ta'uu keetiin si beeku. Albeema guutuu qabaachuu kee qubanan qabaa. Faarfannoota baay'ee yuutuubii gubbaarratti gadhiisuu kee argaan ture. Hin jijjiiru. Ilaalcha namoonni hawaasni keenya yookaan hawaasni warri amananis warri hin amannes ilaalcha isaan faarfattootaaf qaban akkamitti ilaaltaati? Ilaalcha isaan hawaasni isaa ta'u amantoonni keenya hawaasuma keenya walumaa galatti warra waaqayyoon beekanis warri hin beeknes Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii warri jiran warri hin taanes ilaalcha isaan faarfattootaaf qaban wal bukkee qabii makaasimi. Ilaalchi faarfattoota irratti hawaasni keenya qabu gadi bu'aadha. Ganaa akka haaraatti lafaa ga'ee ijaaramu waan qabudha jedhee yaada. Keessuma faarfattoota yeroo ammaa baaneef ilaalcha hawaasni kun qabu baay'ee gadi bu'aadha. Yoo si qeequu barbaadan akkas jedhu faarfannaan durii koo utuu dhaggeeffatamu seexanni iyyee ba'aa jedhu. Kana itti namanan fudhadha. Humni sanatu keessa humni fannoo keessa jira waan ta'eef faarfannaan kamiin dura fannoo kan Kiristoos dura seexanni dhaabbachuu kan dandeenye itti namana. Haa ta'uutii garuu faarfannaa duriitiin qabdee faarfattoota ammaa miidhuu hin qabdu. Yookaan arrabsuu hin qabdu, yookaan abaaruu hin qabdu, yookaan hamileerra deemuu hin qabdu. Faarfattootaaf ilaalchi amma jiru kun baay'ee gadi bu'aaf hojjetamuu waan qabudha siin jedheen. Inni kun akka hawaasaattis waan hojjetamuu qabudha. Akka waldaa kiristaanaattis waan hojjetamuu qabudha. Akka abbootii qabeenyaan Oromoo qabdutti illee waan hojjetamuu qabudha. Inni kun mata duree bal'aadha. Baay'ee an gabaabsee cuunfeen irra keessa wansitti mirraa kanaaf mata duree baay'ee cimaaf irratti haasa'amuuf irratti dudubbatamuu qabudha. Faarfattoonni keenya yeroo baay'ee hin qeeqamu malee namoonni gorfaman hin jiran. Anuma dabalatee jechuudha. Hin qeeqamtaa, hin amatamtaa sirratti haasa'ama malee ishee sirrii miti jedhama inni sirrii miti si jedhama malee abbaan amantii tokko yookaan obboleessi si dura jiru tokko yookaan namni tokko amanaan tokko dhufee taa'ime sin barbaada. Waan asitti himuu qaba si gorsuu hin barbaade. Allabaabasii kee haala uffannaa keetu sirrii miti. Haala deemsa kee sirrii miti sin hin jedhu. Akkuma walii galaatti horii mooraa keessaa badde godhee faarfataa ilaaluu barbaada. Namoonni jechuudha. Kun garuu ilaalcha dogoggoraa famaadha. Faarfannaa faarfattoota jechuun adda baaneen ilaalamani. Gaafa lolatti ba'aa turani kitaaba akka Moofaa keessaa dubbifatte Iyyaasuun fa'aa gaafa lolatti ba'aa turani dura adda duree kan hiriiraa ture faarfattootadha. Faarfattoota of dura gashanii meeshaa faarfannaa hiriirsisanii gaafa isaan meeshaa faarfannaa sana gaafa fudhatanii jajannaa jalqaban diini inni hiriiree dhufe duuba deebi'e. Paawuriin faarfannaa faarfattooti qaba waldaan kiristaanaan argin jirti. Waldaa kiristaanaa jalaa kan miliqe faarfattootaaf faarfannaa qabachuudha. Lammaffaa yoon sii kaase ammas kitaaba qulqulluu gara Daawititti ansi deebisa. Saa'ol hafuurri hamaan gaafa rakkise ilma Yesuus naaf fidaa'e. Ilma Iseen naaf fidaa'e. Inni kiraara isaa rukutee faarfannaa nafa faarfatu jedhe. Dhugumattuu gaafa Daawit dhaqee faarfannaa kana faarfachuu jalqabe seexanni baqata ture. Hafuurri hamaan sun irraa fooyya'aa ture. Waan nama ajaa'ibudha jechuudha. Inni bara kana waldaan kiristaanaa jechuudha. Ittiin loluuf miti ittiin waaqeffachuuf iyyuu faarfannaa keenya jibbaa jira.
ilaalcha nurratti qaban kana sirreessuutu irra jiran jedha. Akka amma kaasatti gara duubaatti si deebi'a takka gara duubaatti si deebisa. Hin qeeqamu malee gorfaman akka qeeqamaa jirtu beektaa akka uummanni si qeeqoo beektaa akka namni si qeeqaa jiru ofirratti beektaati. Baay'een beeka. Akka jettiin ani baay'een beeka. Yeroo siin jedhu nama iji isaa baname yoo ta'e waa arguuf rakkattu. Ayyaanni nurra jiru kun wayyaa keenya miti. Faashinii miti. Yeroo siin jedhu bara baraan biraandiidha. Ayyaanni kun immoo sirra jira yoo ta'e yaada waaqayyo sirratti qabu si hubachiisa. Yaadi namni sirratti qabu si hubachiisa. Ilaalcha namoonni narratti qaban nan beeka. Otoo ilaalcha namoonni narratti qaban beeku garuu nan jaalladha nan kabaja. Waan baay'ee isaa kolfaan hin dabarsaa. Isaan faana nan kolfa wajjin nyaadheen dhugaa galee garuu nan bu'a waaqayyo duratti. Maaliif akkas ta'a? Jedhee waaqayyo duratti nan bu'aan ture. Hamatamuu koof yookaan hamatamuu faarfataa raajii apoostil tokkoof mudan ajaa'ibu ana. Yeroo jalqabaaf cubbuun biyya lafaarratti jalqabe yoo jiraate hamiidha. Hangafti cubbuu hamiidha. Yeroo jalqabaaf kan hamatame immoo waaqayyoodha. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa tokkorraa kaatee yoo dubbifatte. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa tokkorraa kaastee yoo dubbifatte. Waaqayyo namoota sana uumee jannata keessa isaan kaa'ee jedhe. Iddoo bareeda sana kaa'ee kana toshaa kana sirreessaa kana immoo nyaatinaa jedhee muka adda baasitti agarsiise. Sana booda gaafa waaqayyo waan ta'u keessa namoota sana kaa'u. Boofti waaqayyoon jala deebitee jara kana bira dhuftee keessumaadha mana bira dhuftee akkasitti. Waaqayyo dhuguma si dhowwee yoo itti gaafatte muka isa kana nyaatinaa jedhee dhowweera. Gaafa nyaannu hunduunaa itti haasofte. Gaafa inni akkasii itti haasoftu maal jedhee hin duutanii akkas miti waaqayyo kana sirrii isinitti waan hime miti waan jedhetti fakkaata galaa cirratti akkas hin duutanii ija keessattuu banama akka waaqayyo taatu. Waaqayyo yeroo jalqabaaf hamatame biyya lafaarratti biyyuma lafaarratti cubbuu yeroo jalqabaaf hojjetame yoo jiraate hamiidha. Hamiinaan gafa cubbuuti. Har'as amantoota keenya keessaa ejji du'ee sobis du'ee hamma danda'e kun cubbuudha jedhee amantoonni keenya irraa of eege hamiirraa garuu of eeguu hin danda'u. Iddoo aarsaa irra taa'ee wayyaa uffattee dhufte amma ishee wayyaa isheen uffattee dhufte sirrii amma isheen namaa ilaali meedha. Tajaajilu futuu ba'uuf jedhu jechuudha. Hamiin iddoo aarsaa irratti cubbuun fakkaatu. Hamiin waldaa kiristaanaa keessatti cubbuun fakkaatu. Hamiin amantoota gidduutti cubbuun fakkaatu. Hangafi cubbuu garuu hamiin. Maddi ilaalcha kanaa maayin? Akkaataa uffannaadha moo akkaataa tajaajilaati moo wees maayin? Akkati yaaddetti jiru. Maddi ilaalcha kanaa of fudhachuuf wal fudhachuu dadhabuu keenyas jedhee nan yaada. Of fudhachuuf wal fudhachuu dadhabuu keenya. Amma fakkeenyaaf uffanni uffadhee dhufe kun kan si gaddisiisu yookaan kan dubbii waaqayyoo wajjin walitti bu'u yoo ta'e achi qabdee suuqatti natti himte gurratti tasaastee gadi jettee hoo natti himte. Rakkoo qaba jedhee yaaduun hamannaas hin ta'u. Wayyaan uffadhee kana garuu gadi baatee nama biraatti nama 2-3 hoo himte na hamatteetta. Kun cubbuudha. Kun immoo rakkoo ilaalcha keenya na fudhan isin fudhanne jechuudha. Kan kee ta'uu kootti namanne obboleettii kee ta'uu kootti namanne jechuudha. Sabni kun qabeenya isaanii ta'uu keenyatti waan hin amanneef. Ayyaana nurra jirutti waan hin amanneef nu waan hin fudhanneef akka hormaatti waan nu ilaaleef qaama sadaffaatti nu amanta. Akka kiitti gaafa yaaddu rakkoon ilaalcha kanaa maali? Yookiin immoo rakkoon komii kaasuu kana haala uffannaati moo haala dogoggora barsiisuu yookaan barachuu sanaati moo of fudhachuu dhabuudha? Ana kanatti fakkaatutti amma yaanni asitti an haasa'aa jiru yaada koodha. Dhuunfaa koodha jechuudha. Namni kam dirqama kun dhugaadha fudhadhaa jedhee nama irratti hin fe'aa miti. Waan natti fakkaatiin haasa'a waan ta'eef jechuudha. Rakkoon kun rakkoo ilaalcha wal fudhachuu dadhabuuf of fudhachuu dadhabuuti jedhee yaada. Sababiin isaa tajaajilaawwan faarfataan ba'ee uummata kana dura ijaajjee faarfatu uummata kana keessaa ba'e. Kan uummata kanaati. Qabeenya waaqayyo waldaa kiristaanaatiif laatee. Qabeenyi kun immoo hawaasi kun waldaan kiristaanaa kan kooti jettee qabattee gorfachuu yookaan sirreeffachuu yookaan iddoo jabeessuu qabdutti jajjabeessaan jirtu. Yoo wanna jabinaa hojjette wanni jabina kee dhokateet wanni dadhabbiin kee haasa'ama. Akkuma uffata adii irratti tuqaa gurraachi tokko yoo ta'e uffati guutummaan sun akka wanta gurraacha ta'etti haasa'amu kan tuqatti sun qofti keessaa argamtuutti jechuudha. Dogoggora kee duwwaa haasa'a namni jechuudha. Dogoggora kee duwwaa haasa'a namni naannoo kee jiru. Kanaaf wal nuun fudhanne akka qabeenya isaa taanetti nuun fudhanne namni tokko sangaansaa osoo adeemu bosona keessatti osoo adeemu yoo cabe kufee yoo cabe qorichatti barbaada malee sangaan kun okkolee hawaasa waamee yookaan ollaa waamee agarsiifatu nokko laalala sangaan kun jiru. Sangaan kun mana qorichaatti geeffadha kottaa na gargaaraa qabeenya kootii natti dhagaamtee. Kanaaf waldaan kiristaanaa qabeenya isaa godhatee nu haa ilaalu nurratti hin dubbatin namni inni kiristaana ta'es inni kiristaana hin taanes. Baay'ee maddi nurratti haasa'u keenya amantoota nu isaan tajaajiludha.
amantoota gaafsan dhukkufata waa'ee isaaniif waaqayyo duratti boonju amantoota itti faarfannee gadda isaanii dagachiisne waaqayyoof isaanii walitti araarsinu isaanirraa dhaga'anii warri waaqayyoon hin beekne maqaa keenya nu dudduuba kaasu. Al takka gara dubaatti deebisa. Sila akkan qeeqamu beeka nama dhufee na gorsuu qaba malee jetteeti. Sirriin hawaasa keessaa komiin jiru haala uffannaa kee wajjin wal qabsiisanii akka ati gocha sirriin goneetti kaafame yeroo baay'ee jechuudha. Kun dhugaa moo soba? Ati maal jette kana? Ilaalchi kun hin jira. Ilaalchi kun hin jiru jechuun danda'an. Sababiin isaa immoo kiristaaniin qeeqamne yookaan kiristaanii nama tamne kiristaana jedhee nama tajaajiltuu nama tamne dhiisitti kiristaanni nama tamne qoromsa hin qabne kiristaana jedhee yaadu. Ani immoo mucaa waaqayyooti ayyaana narra jira miidiyaa tokko irratti na mul'adha seexanis na arga namis na arga waaqayyos na arga. Ija hammaa kana dura hin jira jechuudha. Sababa kanaaf yeroo hundumaa seexanni maturree barbaada baay'ee. Maturree siif nama gidduu deemu maturree siif waaqayyo gidduutti deemu barbaada seexan. Sababa kanaaf warri si cabsuu barbaadan egaa siif waan hin ciisneef ilillii maal jennee yoo cabsine gara booddee deebisuu dandeenya jedhu. Ilillii yoo maal jennee mooraal isee irra deemnaa jedhu. Yoo danda'an bishaana kaa'uu danda'u. Yoo barbaadan ililliidhuma fayyaa kan cabsanii daakanii bukeessanii nyaachuu irratti isaan rakkisan nyaatamuu danda'u waan ta'eef buddeen miti yan. Kanaaf akkan qeeqamu beeka ililliin faashishoo hojjetti sagantootan qabadhu baay'ee isaa jechuudha. Ililliin baddeetti kufteetti hin jirtu bakka addunyaa fuuraa keessa hin jirtu jedhamee nama kan biraati ergama. Walumaa gala komii sirra jiru kun si ilaallatamu si ilaallatu. Ani mandara komii sana keessa hin jiru baay'ee. Sababiin mandara komii sana keessa hin jirreef gana duubatti deebi'ee sixinaatti deebii kennuu hin danda'a. Uumama 20 jaalaqee dubbifadha. Hin qotee falmii ka'ee hin darbe hin qote. Hin qotee ammas falmii ka'ee kan masaa ture falmii ka'ee hin darbe. Wantoota bira darbaa deemna malee fakkeenyaaf karaa kanarra hin dabarta malee karaa kanarra hin bultu ati. Gufuun karaa kanarraa si dha'uu danda'a. Gufuun maaliif karaa kanarra na dha'ee jechuu hin dandeessu. Karaa adda darbaa jirta waan ta'eef jechuudha. So jireenya kiristaanummaa keessatti wantoota ati guyyaa guyyaatti argitu karaarra deemaa jirta. Akkuma abbootiin keenya godoo dunkaana ijaarratanii adeemaa turan Abiraan fa'a bara kakuu keessa fooqii ijaaranii mana ijaaranii itti galaan turu. Horsiisee bulaadha jireenyi isaanii. Qotitee bulaatu hundaa horsiisee bulaa turan baay'inaan. So ina deemu turan. Asii bishaan yoo dhabe bishaan nasimaaf dhabameedhanii dubbii kaasu sitti hin fakkaatin laga gamaa darbanii ce'anii qotu. So ililliin bandara kaatti dubbii yoo itti ka'e asitti dubbiin natti ka'e asitti duriyyee jedhamee asitti kanan natti ta'e jedhee dubbiin kaasu haadha. Sababiin isaa fannoon koo bifa qayyarataa adeema malee fannoon man qaba. Sitti beera umurii koo waggaa afuriitti haatiif abbaan koo gargar ba'urraa kan ka'e mana haadha buddeenaa kootti guddadhee sana keessatti beela'u sana keessatti abbaan koo haati buddeenaa koo fannisanii otoo na reebanii jaallatanii otoo hin taane dhuganii osoo na reebanii halkan du'eeraan. Du'ee garaagarummaa isaatii ja'a gidduutti lubbuun natti deebi'e. Sun fannoo koo ture. Fannoon koo kun guddachaa gaafa na deemu naa guddataa adeema. Fannoon kee humna keetiin sii safarama baay'ee. Fannoon kee hojjaa ati baachuu dandeessu. Hojjaa amantii keetiin hojjaa ayyaana sirra jiru sii safaramaa waan adeemuuf. Fannoon bara sana baachaa adeeme eddii haati koo ofitti na fuutee obboloota koo walitti qabdee nu guddisuu jalqabde immoo fannoo kan biraan jalqabe. Achitti immoo rakkina beela'uu qullaa ta'uu maaliin jalqabe. Innis fannoodha bifa naa qayyarateera. Sana booda immoo guddachaa gaafa dhufu fannoon koo ammas naa guddataa adeema. Fannoon nama naa guddataa adeemu immoo ililliin miidiyaa irratti baatee faarfachuu jalqabdee fannoon isheen namaa kun maaltu ishee madaalaa jedhama. Ililliin duuriidha yoo jedhamtu ililliin akkasiidha yoo jedhamtu hin cabdeedha. Akka kaleessaa gabu bulaan jirtu waan ta'eef ililliin gabu buluudhaan fannoo baachuu hin dandeessu bira dabarteetti. Akka kaleessaa wayyaa kadhana mana namaa deemuu hin dandeessu wayyaa qabdi waan ta'eef har'a namaa fuullaatti waan ta'eef. So fannoo nama nama daaluuf yoo danda'an nagashuu danda'u seexanaafis ta'e namoota akka seexanaatiif fannoon nama daaluuf waltajjii kanarraa nagashuu danda'u yoo jiraate maqaa balleessii. Maqaa balleessii kanaan tajaajila koo cufuu waltajjii koo cufuu gaa'ela koo cufuu ture. Maaliif maqaa balleessu? Bicha egaa ani hin beeku yeroo siin jedhu amina abbaa dudduuba waan ta'eef dhibba si biraan gawaamin beekuu kanatti qabdu. Dhibba haasa'anii 25 dhufee sitti himamu. Kanaaf ililliin dibatti yeroo jedhan nan dhaqa ililliin niqatti yeroo jedhan nan ililliin bareeddee deemte yeroo jedhan ililliin uffata qaqayyarte yeroo jedhan ililliin duuriyeedhaa jedhu kanuma wal qabate akkasitti nu haamin yaa ruutti jette har'a galgalaa jette bo'ees abbaan maasii kun lafa maasii dhaqaa jette
Minaanni makarame maasii isaa ilaaluuf lama maasii dhaqaa dhiqadhu dibadhu filadhuuti deebi'etti. Maal taaree ani immoo ilillii maasii nama guddaatti hin ba'a. Maasii nama guddaa keessa hin jira. Maasii mootii waaqaan lafaa keessa taa'e akkamittan fokkisaan. Akkamittan hin dibadhu, akkamittan hin dhiqadhu, akkamittan hin uffadhu. Inna qeeqee yeroo baay'ee narratti dhiyaatu hin dhiqatti, hin dibatti, hin uffatti, hin bareeddi. Kanadha bakka. Ani mormuutu boqonnaa afur lakkoofsa afurii dubbifadha yeroo kana ta'u. Dibachuun narra jira, dhiqachuun narra jira. Mana qulqullummaa keessan jiraadha waan ta'eef yeroo hundumaa qulqulluu ta'ee dhaabbachuun qaba. Isan danda'u. Isan hin dandeenyeef immoo waaqayyoon kadhachaa jireenya koo sirreeffachaa gooftaa kanaa wajjin walitti dhiyaataan adeema. Haa ta'u al takkaa gama ayyaanaatti si deebisaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii kennaa qabachuun of kennuutiin namoota warra cubbamootaaf biyya lafaa kanaa waanjoo garbummaa rukutuuf akka waliigalaatti kan inni of kennuutiin saba kana tajaajila biyya jechuun addunyaa kana jechuudha. Namooti keenya gama tajaajilotaatiin gaafa itti deebitu kennaa isaan harka jiru qarshiitti jijjiiruu barbaadu yeroo baay'ee qarshiitti jijjiiru lafa qarshiin jiru kumaatama deemee tajaajilaa gama tajaajilaatti wal qabsiisnee gama si ilaallatutti deebi'eetani. Ati yeroo baay'ee vokaalistii yookaan immoo namoota gargaaruutiin beekamta. Ati keessumaa Ilillii Fiqaduu warri kaani anamma vokaalii hojjechuu dhiiseera nama gargaaruu dhiiseera komii dhaniitu cufu namoota gargaaruu hin barbaanne yookaan immoo nama beekamtii hin qabne isa kana danqaraa jala kaa'u maal jedhaniitu hin dandeenye naaf hin danda'amu jechuun dhuguma immoo miti otuma naan danda'amu jedhanii immoo iddoo biraa vokaalii galanii hojjetaa jiru. Maan achi kan jiru birrii jira sana laallatanii deemu sana wajjin garaagarummaa baay'een jira. Of kennuutiin gooftaa Yesuus dabarsee of kenneera. Fannifamuun isaa kana ibsa. Du'ee du'aa ka'uun isaa kana ibsa. Tajaajiltoonni kanaan beekan yoo ta'e maal tajaajilu? Isaa kanarratti yaada maalii qabdati? Ofii akkamitti tajaajilta? Ani tajaajilli faayidaa birrii giddu galeessa godhate tajaajila hin jedhu gabaadhaan jedha. Isa kanaan gabaa kan daldala kan waan ta'e tokkotti moggaasnee dabarre gaariidha. Tajaajilli keenya galii keenya giddu galeessa godhachuu hin qabu. Isa kana jala burree beekuu qabna. Danuu wallaalummaa korraa ta'uu danda'a wanti haasa'aa jiru kun. Kun akka kanaa yoo bira darbame inni birrii giddu galeessa godhate kun gabaadha jennee yoo maqaa moggaasnee fi dabarre dhugaasaa immoo gaafas deebisnu namni waaqayyoo immoo akkas jedha horii qotaa jirtu yookaan qotiisarra jirtu afaaniin hidhineedha. Mana waaqayyoo keessa amantoota kana tajaajilaatu jirtu maddi eebba kee amantoota kana maasinatti irra qotaartu amantoota kanarra qonna baay'ee sanyii nuti qonnu amantoota kanarradha malee sangoota camannee dhannee maasii gamaa sana lafa baafannee lafa qotanna miti. Inni kunis biratti hojjetame gaarii nan deggaraani. Phaawulos ani isinitti nama tokkotti illee ba'aa akkan hin taaneefidha. Halkan dunkaana wadhaan bulaa'edha guyyaa immoo isin tajaajilaa. Kanaaf tajaajiltoonni hojjetan gaariidha jedhee yaada. Garuu wanti inni yeroo baay'ee gaaffinatti ta'u tokko biyyaan itti dhaladhe aanaa laaloo qilee bakka jedhamu jechuudha. Qeesii tokkotu hojii lubummaa hojjechaa suuqii wayii tokko mana jalatti banatan. Gaafsan suuqii sana mana jalatti banatan inni nagaduu jalqaban. Qeesiin nagada jalqabee dubbii ta'e. Waldaan qorattee safarrii ta'ammiriidha safuudha ajaa'iba maal waaqayyo akkas nama godhineedha. Inna ummanni amantoonni kun hin jedheen maal ta'a tajaajilaan hojii isaa biratti of kenne yeroo isaa kenne ijoollee isaatiif waan shiroo bitu bira darbee fooyyoo bitu hojii hojjete waldaanuu middaa guddaan laattuufi. Gaaffiin koo akka waliigalaatti si deebisame kan inni kaasee waa'ee walgargaarsaa faarfattootaa gidduu jiru keessumaa istiidiyootti isa kana wajjin wal qabateeti. Maaliif inni yaadatti kaasee beessa waan fudhatama guddaa qabu waan lafa bu'uudha. Garuu waan si ilaallatu wajjin kan nuyi kaasneef maanni irra caalaa tajaajila ati hin beekamtu maal asirriidhuma namoota gargaaruutiin faarfattoota gargaaruutiin warra qarshii qabanis warra qabnes beekamtii warra qaban hin qabnes hin gargaarta baay'inaan of kennitee akkasitti kan nuti beeknu. Warri kan immoo cufaa deeman beekamtii qabaa beekamtii qabu irra dhaabbatee warra beekamtii hin qabne immoo asii gadi kan qabu jira. Isa qarshii hin qabne bukkee dhaabbatee ayyaanni isaa akka waliin baade kan godhu jira. Yoo gargaares iddoo keessatti sagalee isaa isa bareeduun gargaaree yoo baate rakkina maalii qabaa? Of kennuun sun maa bade? Akkuma amma waa'ee of kennuu Yesuus Kiristoos wajjin wal qabsiisnee kaasaa waan jiruufi. Isa kanarratti kaastaati. Ani of kennuu kana ani ofii koo irratti waan hojiidhaan agarsiisaa jiru waan ta'eef ittiin qaana'u. Faarfattoonni keenya kutaa biyyaarraa dhufan na beekuu danda'u. Ilillii jechuun hojii qabu yoo ta'e wanti baay'ee biizina godhina rakkisu hin jiru yoo ta'e jechuudha.
Na waamte deeqaa 30 biratti istuudiyoon jira. Warri kan namoonni kan biraan garuu dhugaan lafa hin buune dhugaan hin dhokanne tokko gaaffii ati amma kaaste baay'een isaa dhugaadha. Torbeedha torbee sadii afureetti akka waaqaatti kadhatte maaloo na bira dhaabbadhu sagalee keetiin na bira jaaji ani durii kee faarfannaa kee dhagaa guddadhe faarfannaa koo keessa hojii jiraatti natti tola ittan boqodha na deeggarii jedhanii yeroo isaan bilbilaniif beellamanii namoota silkii cufatan nan beeka beellamanii immoo faarfataa saganaa kutaa biyyaarraa dhufee beekamu dhiisanii innoo dhiisneerra anuu akkas taane maal baran qabnu nu eega hojii faarfannaa vookaalii kana dhaabne jedhanii dhaabnee immoo jara kan ajjabuuf amma faarfataa beekamaa tokko sitti ni mona amma yeroo amma faarfannaa sabbiisiin isa cover godhe kan jiru isadha maqaa kaasuu hin barbaadu faarfattoota isa didanis kana maqaa kaasuu hin barbaadu na waammatee maqaa sanatti maqaa isaa baay'ee beekamaa yeroo sana ta'uu baatuyyuu dhaqee naan abaluun hin koona didanii abaluutu keessatti argamanii nan barbaadan ture na didanii maalutti si xayoote maal taa'u bilbilteef naan na sodaadha isitti bilbiluu eegisi didanii jennaan turreerra eegidhisni jedhan jedhe sana booda faarfannaa isaa hojjechuutti jalqabne utuun gurra kootti foonii godhadhee jiru jarri kun faarfataa diiyaasporaa kan biraan tokko faarfannaa istuudiyoo sana qaba isa ajjabu lama ta'anii ani mataan koo kadhadhe nama dhabe qaba ani ofii kooti akka nama tokkotti faarfannaa hojjechaa jira gaafan kadhadhe dhabe qaba kan nama biraa hojjetaa jiru han nama ilaalcha akkasii kun amma yoomiitti itti fufu duun danda'u kun karaa kamiin wajjisa ilaalcha kana baay'ee waan nama gaddisiisu dhagaa egaa achitti gaafa argan nu hodhiisne irraa nu rakkisnaan dhufne jedhanii akkaataan ta'initti mucaama kana qaana'anii achitti waan argamaniif qaana'anii deeggaranii ba'an anumarras kan ka'e baay'eetu jira anama faarfannaa albeema guutuu istuudiyoodhaan nan qaba waggoota lama ol istuudiyootti lakkoofsiseera haalota tokko jechuudha isa kana meebii keessa galuun barbaadu haa ta'uutii faarfannaa istaayilii rukuttaa sudaanii tokkoon xumureenii afaan sudaanii fi afaanota jijjiiran kana wal keessa makee akka faarfatan barbaadeen faarfataan wajjinii faarfannaa namoota hedduu hojjedheen gaafatan maal kottu na bira dhaabbadhu daaniin bedeedaa kan jedhamu tokko immoo jira afaanii intinaan kan faarfatu gurbaa Sumaaleedha. Inna daanii tatumoo na haasa'e isiniin beeka ana caala isin beeka isin tufemes ta'ee jira daanii naaf idii kottu abaluu yoo dhufe nan dhufa naan jedhe. Abaluu yoo dhufe nan dhufa naannoo tokko jirranis jamoo jiraata miti naan jedhee jamoo jiraataan jedhee bakka abaluu wajjin hin dhufa abaluu itti bilbileeniin maal abaluu koo bakka daanii naaf idii kottu istuudiyoon jira jedheenitti madde achi booda ishi bakka atuma jedhu silkii gittiin godhe cufate daaniin akkas ani naqatu yoo barbaade dhaqinaan jedhee abaluun naan jedhee naan gama keetinati ilaalcha kana qabdamu hin qabdu ani gama kootiin faarfattoonni ana jabees na beekanis na taajabuu danda'u ilaalliin ilaalcha kana hin qabu ilaalchi tasuma ilaalchi kun nageessan jiru sababiin isaa ana vookaalidha jedhee waama isitti vookaalidha malee anaaf hojii waaqayyoof tajaajila jedhee naqa yeroo hundumaa faarfataamtu tokko dhufe kottu waaqayyoon na wajjiniin faarfadhu kan yeroo naan jedhu ani maal ani eenyudha kana yaadaan waaqayyoon to'anaan faarfatamuu jaallate namoonni tokkottu waaqayyoon na gargaari na duukaa faarfadhu naan jedhee akkamittiin nutu kadhatee dhaqee faarfachuu qaba faarfattoota kana bira dhaabbannee baasuun nurra kan jiru nu ture ayisu jabaadha harkas hin qabna jennee faarfattoota nu duubaa ka'aa jiran kan harka qabnee jabeessinee faarfannaa isaanii ilaallee fi jabaadha jennee itti haasofnee ba'uun gargaaruun nurra ture. Dursa birreema kana naa galchi dursa birreema kana naa galchi kanaala hin dhufu jettamu hin jiru. An kana hin jiru. Indaa'u yeroo isaan qarshii naa laatan tiraanspoortiitti hin galtu qabdaa hin jedhu. Qabdaa ofii keetiin jedha dhugaa waaqayyo jechuun yoo dhaggeeffataa jiru jedhee yaadaan dhaggeeffataa jiru waan ta'eef utuu laayivii kan darbaa jiru ta'e silkiidhaan bilbilee koomantii faarfattoonni an gargaari faarfattoonni na beekan keessumaa kutaa biyyaarra kan jiran yaada kana kennuu danda'u ilaalcha akkasii tosuma hin qabu anaaf tajaajiladha yoo isaan hin qabne bukkee dhaabbachuun narra jira anis kaleessa akka sanan ture waan ta'eef iddoon warra jiru kana wanta guddaa miti baay'ee iddoon nuti dhummaa jirru kun wanta guddaadha jennee ilaaluu hin qabnu dhaloota nu booddeedhaa ka'anii immoo nu dursa waaqayyoo kaafataa jira kanaaf ilaalchi kun cabuutu irra jira wal bira dhaabbachuu qabna harka wal qabuu qabna lammaffaa ilaalchiin baay'ee jibbu tokkotu jira yeroo darbee istuudiyootti kan na mudate tokko jira faarfataadhuma dhiyooma faarfannaa namaatiin laayif worshiippii hojjete beekamuu fi yaalirra jiru tokkotu waa'ee faarfannaa haasofnatu ani baay'ee faarfattoota keenya baay'een ajaa'ibsiifadha. Akkuma Phaawulos Timootiyoosiidha haga'u ergaan koo gara Timootiyoos ilma koosa dhugaa karaa fuudhaa ilma koosa dhugaa ta'e akkuma jiru
An faarfattoota na hangafa haadha koo kan naa ta'anii qaba. Afuuratti haadha koo kan naa ta'an abbaa koo kan naa ta'an afuuratti waan jiraniif nan kabaja ayyaana isaanii baay'ee na ajaa'ibsiifadha. Nan ajaa'ibsiifadha ayyaana isaanii baay'ee na ajaa'ibsiifadha. Achiituma waa'ee faarfannaa faarfattootaa waan tokko tokko kaasuun istuudiyootti an ijoollee keenya keessaa namoota na dura jira namoota ajaa'ibsiifadha hunduma isaanii ajaa'ibsiifadha keessaa muraasa kaasee haasofna. Ani faarfattoota afaan Oromoo miti faarfattoota afaan warra ollaa keenya sana faarfatan faarfattoota afaan warra Abashaatiin faarfatanii akkasiidha jedhee keessuma faarfattoota tokko maqaadhee ani koo midhaan miti nanaaris nanna'es gurbaa kana loluuf kajeela yeroon siin jiru mucaan kun nama baranne sitti fakkaate nama injiinaringii baratee waggaa 5 baratee ba'edha barumsaan qabu kan yoo jette jechuudha nama immoo ijoollee keenya tuffachuun irra jiru miti. Waltajjii ma affeeramee dhaqe irratti ko mucaasa abaluu bira taa'u jedhame nama waltajjii irratti as ba'ee faarfatudha malee nama abbaa waltajjii geggeessu illee maqaa isaan beeknedha baay'ee. So eessa jirraa eenyuun tuffannaa walirraa barachuu qabna moo wal tuffachuu qabna horma lolli warra ollaa keenya leellisnee mana keenya keessa maaliif tuffannanu? Inna mucaan kun fudhata akkan jirre garbummaa karaa Kiristoos jalaa ba'e kana deebi'ee kan jala galaaruutu naa galee Kiristoos afaan wal caalchisuun qabu. በኢየሱስ ስም ጀደጋፋ ይበተፋና ማሪፋደ ገፋን ኦሮሞ መቃ ኢየሱስን ሲደጋውን ኢየሱስ ሁንዱማ ሳቤ ገዋንቴ ፋርፈታን ኩን ፋርፈታ ኦሮሞ ተውሳቶ ፍትና ማን ኦፊ ፉዳን ፋርፈቶን ኦፊ ፉዳን ሞቦሩ ፋርፈታ ከም ብራው ጀላጋሶ እቴ እኙማ ሳንስ ቤኩ ከቡዳን ይየቱ እሺ እኙማ ከ አፋንኬ ሰቦኑማ ከ ቤጋ ጎፍታ ዱካ ቡስረ ዝራሲን ጋፋ ከነ ቤትቱ መነከ ኬሳ ኢሳ ሲቦደ ጅሩ ካሱ ደንዴስ ዶጋቴ ኦቤት መነከ ሰዳለተ አፋንኬ ሰዳለተ ኦቤት ኦፊን ራንፋ Inna faarfattoonni keenya ofirraan fatu siin jechuuf hin jedhan. Waa'ee wal gargaaru waa'ee waan biraa hafee ofirraan fachaa irra. Kanaaf fakkeenya tokko immoo eeggadee konsertii turre tokko irratti faarfataa wayii dhufanii oluma galanii CD wayii butatanii tufa amantoonni afaan bananii eegaa jiranii CD butatee ba'e sokke. Inni akkas ilillii naan jedhe sagantaa keessa namichi na bira taa'u. Si ilillii naan abaluun illee baay'een jaalladhan ture naan jenna. Yeroo dhiyoodhaa as garuu jibbaan jiraa naan jedhe. Maaf jibbitaan jedheenin baay'ee faarfata baay'een jaalladha jedhan. Konsertii dhaqu hundumaa irratti xumureen ba'u. Suufii isaa laallutti agarsiifachuu dhufaayi. Suufii uffatee dhufee fuuldura taa'eetu sagantaa hin xumuramee walakkaatti bahee sokkaa. Nu amantoonni korraa waaqeffachuu irraa tajaajilamuudhaaf isaan hawwinaami. Maaf suufii nutti agarsiifatanii ba'u jedhee faarfataa wayii tokko maqaadha. Dhugaa waaqayyoon siin jedhu. Kanaaf ofitti adeemanii. Ofitti adeemnu walitti walii keenya hakamnu hajabeessnu wal bira hadhaabbannu ofimmoo haa fudhannu. Akka sabaatti eenyummaa isaa akka namummaa isaatti immoo hafuura isaa walii ofiisa of abaluudha namni keenya keessumaa faarfattoota keenyatti wajjin keessumaa gama faarfattoota keenyaatiin komiin jiru kunutu dhaabbatee anis akka gama kootiin daawwatu tokko kan galoo shawoo wajjiraatiin dhaamsa kana isin biraan hin geessifadha yoo danda'ame wal bira haa dhaabbannu eenyummaa keenya tuffachaa namoonni akka nu tuffatan gochuun kun haa dhaabbatu jenna guyyaa ayyaana kana sababeeffanne jechuudha maaliif eenyummaa keenya sirriif Kiristoos du'ee du'aa ka'eera waan ta'eef kana beekuu qabna. Oni nama waaqayyooti dhiiga Kiristoosii warra dhufe jechuudha. Mi'aati arrikaa akkuma jenne amma ayyaana kana sababeeffatanii namoonni wal waamuutiin wal bukkee dhaabbatanii wal gargaaruutiin tokko ta'anii ayyaaneffatu maaliif irra akkuma beekamu waggaa waggaadhaan inni ayyaaneffama waan ta'eef ayyaanni kun ayyaana ho'aadha akka biyya keenyatti baay'ees kabajama. Ati akka keetti eenyu duukaa ayyaaneffattaa? Maatii wajjin ayyaaneffattu qabdaa mana dhaabbatteetta. Galo galatoomii gaaffii jabduudha. Gaaffii jabduu feesbuukiidhaan maaliidhaan yeroo hedduu lafa tajaajila qophiilee gaaffii gaggaafatamudha. Ammaa fi gaa'ilan dhaabbadheen qabu. Gara fuulduraatti garuu waaqayyoon kadhachaan jira gaa'ilan dhaabbadha jedhee waaqayyoon kadhachaan jira gara fuulduraatti maatii waaqayyo naa kenne wajjiniin nan ayyaaneffadha. Ammaaf garuu maatiin akka foonitti irraa dhaladhe bira siin jiru. As naannoo magaalaa Finfinnee waan hin jiruuf maatiin koo godina Qellem Wallaggaa keessadha kan jiranii isaan achuma jiru. Kanaaf maatiidhuma karaa Kiristoos wal baree wajjin. Maaliif mana dhaabbanne yookaan maatii kee biraa waan hin jirreefi sirrakki suuraa ayyaana kana namoonni wal waamanii wal wajjin ayyaaneffatu. Ati maaf mana dhaabbanne? Yoo bifa sirriitti qabda kan nama tokkotti qabda. Yoo beekamtiis immoo namni vookaalistitini Ilillii Fiqaduu namni beekne jiru. Beekuun yaada gama saba keenyaanis gama kamiin iyyuu ni beekama. Ni beekamta. Maaf hin dhaabbanne man. Maa abbaa manaa akkamitti moo walitti barbaadaa jirtu? Maal rakkoonsaa? Galo
maal jedha kitaaba qulqulluus fakkaate gaa'elli kennaa waaqayyoo fi mana waaqayyoo dhaabu akka ta'ettidha. Waaqayyootu dhaaba gaa'ela. Ati nan dhaabbadha itti dubbattee fi miti kan dhaabbattu. Inni kun akka kanatti ta'etu jiru hanga ammaatti hin dhaabbatiin kan hin turee fi xinnoo hafuurattis foonittis bilchaachuun irra jiradhe waan hin yaadamidha. Tarii yeroowwaniif umuriiwwan kana dura dabarsetti yoon gaa'ela qabadhe umuriin koo gara bilchinaarra waan hin turreef sappoo gaa'ela sana bulchuu hin danda'u maaneej gochuu hin danda'u jedhee waan hin yaadeef. Kanaaf amma immoo bilchaataan jira waaqayyo na gargaaree umurirratti dabaladhaan jira bishaataan jira. Kanaaf gara fuulduraatti waaqayyo na gargaaree gaa'ela godhadhee sirriitti bulchuuf of qopheessaa jira. Yeroowwan kana dura darban garuu xinnoo mucummaa waan hin qabu. Kanuma irratti mucummaa qoratti dabalee xinnoo daftee haaftuuf jirtu tureeni. Kun dhaabbachaa adeemu. Amma dhiisaa adeemaa jira waan yaa itti gaafatamummaa dhuunfaa koo maatii koo irraa fagaadhee jiraachaa waan hin jirreef maatii koo irratti of gatu waan hin jirreef ofii koo of danda'a adeema waan hin dhufeef kanumatti dabalatee itti gaafatamummaan hojii hafuuraas natti daddabalaa bishaachaa waan hin adeemaa jiru. Kanaaf amma booda waaqayyoo sin gargaarii gaa'ela dhuftanii faarfattu faarfannaa sargii tokko asumaan qopheessee. Gooftaan jedhaasni ture amma gara dhumaatti deemaa jirra. Yoo dhaamsaa fi dhaamsa bagattiin siin ga'ee nama ittiin jettu yoo qabaatte maatii ittiin jettu yoo qabaatte akkasumas immoo hiriyoota ittiin jettu yoo qabaatte carraa sii kennaa carraa kanatti fayyadamii bagattiin siin ga'ee kan jettu asumarraanii dhaamsa dabarfachuu barbaaddes asumarraa. Galatoomii dhaamsi aan dabarfachuu barbaadu ergaa dhaamsa koo fuuldura ergaa baga geessanii kan dabarsuu fi barbaadu kiristaanota irra lafaarra jiran gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti kan amanan hundumaaf akkasumas tajaajiltoota nu dura jiran nu booddee jiran waldoota kiristaanaatiif akkasumas maatii koo an fooniin irraa dhaladhe iddoo garaagaraa jiraniin baga geessan ayyaana gaarii isiniif haa ta'uun ittiin jedha. Kanatti dabalee ergaa gabaabaan tajaajiltootuma keenya faarfattootuma keenyas bakka bu'ee ofii koos bakka bu'ee wanti dabarsuu barbaadu tokko yeroo ammaa Facebook akkaawuntii yuutuubiin akkasuma peejiiwwan hedduun maqaa keenya maqaa faarfattootaatiin banameeti jira. Addumaan maqaa kootiin yeroo ammaa akkaawuntiin anan ilaallanne banameetu jira. Kanaaf namoonni akka akkaawuntii kanarraa of eeggatan wantoonni garaagaraa karaa inboksii akkasuma poostiiwwan nuun ilaallanne hedduun ana kan hin ilaallanne wanta hin ilaallanne aadaa oromummaa koo kan cabsu akkasuma kiristaanummaa koo kan na jalaa miidhu wantoonni garaagaraa akkaawuntii sanaan naaf waan gadhiifamaa jiraniif namoonni akka kana naaf hubattan irraas akka of eeggan jedha. Waaqayyo sina eebbisu ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya akkuma ammas nu argaa turtanii gaaffiif deebii nuyi ayyaana kana sababeeffachuutiin faarfattuu Ilillii Fiqaduu wajjin goonee kana fakkaata. Akkasitti nu bareechuutiin mana uffata aadaa aantiikoo jedhu kan itti bakki itti argama isheetii madaalalamii naannoo Madaalalamii addabaabayiidhaa gadi. Asii gadi. Qaxxitaa magaalaa deemanii jiru. Asuma gadi gara gurmi hospitaalii achitti asii gadi buutiin fooqii tokko yeroo barbaataniitu aantiikoo yoo ta'u si ni hubaatti. Dhagaa fudhadhaa itti fayyadama. Sagantaan galoo shoo kana fakkaataa har'a qabadhee kan isiniif dhiyaadhe torban keessummaa biraa qabadhee isiniif dhiyaadhaa torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u sagantaaleen sabni ispiriitii toora tooraan isiniif dhiyaatu hordofaa.